Ingalin dubbi aya aya tayyib kafte gabab sumudubbi nasi devis aya aya kita tega di ma aye aya deme nizok sharia wanje tu malaga kay kutumfat takaji malaga kay nirga kabda inilen achitti garte wal futan imi sudi wal futan imi sudi wal futan mokam nuti garte di ajaibna ila amma dira garte dubarti tana fute ega fudan boda malaga daleidin warka khain hay akas danan ga isin fabriku ma wajuba fabrika ni beitami fabrika omisha garte wa omish kharka jela kabatani bangi kaisa kayata sigam jira dafka geti malaga ge fetu ayo dedi fetu abba geti abba vele ver gudandes malaga ge gudum fatu jame fat abada katikadin sigam jira akkan gaba di mana garte dalai dugana rabate beta sudi bi kaisa woni biyaraba wol fudu jar sayarti wol fudan to ko fa malaga gise garte dubbini tonne te dage wajira fe gale isile dem ja kala daga woni kasi jirti way ta ati ilmo de isedan waji is malaga tibafte ati dubbiya geis kaso fsimit mujadi ka khana si biya geis malaga baze kaso fsimit ukti tanafu manni sinkire fatani wajigalta kayni si masrufi ati mana deise ini dalagezi fi dunju ati leni dalayda ini leni dalag mana warra ijazati garte bahidi bi kabradi si khaya khana khasi masrufne khamasrufa sirra barbad الرجال قوامون على النساء جلتم كده هذه سبحان الله العظيم يرون يدجو لي جمرنا كنت بوجه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامة انتقلني كوجمتو تجالتمتو تورجاني على مريان جلت تركم تنجرتو فكجرات المغرب يونسينغي بكم جرت النغافر من ربي زوالينا جراتو جرتو الحمد لله النغاكوتي والله كان ما غرانا من ياتي دورتوني كينيا kan garana menyati di warri bulun arkani da abba fi daidani mala yerum man tibiye kana wana mattafe mal kaba wallahi tokko jira kan rabbi sodatu kan hakkum biyatin ma bolchu jira garudu birri biye kana racalansa birri da fi male bultida haram rano fega kan jiru tokko lama mun intikata jechada inni kan birru maranyaachu bakka humna sikranyaachu malabbo garbitti wayse moosin mal ilwana maatiyo yoona summa qala muslima jedhan gareensa kanum dini beeku takkatti nama zollama nabi rabbi tu dubbi fite nabi rabbi sallallahu alaihi wasallam الظلم ظلمات يوم القيامة jedhan
zulmeen kun guyyaa qiyaamaa dukkana taateen namatti dhufti jedhan. Keessayyuu wanti bultiin kun akkaan gadhaadha. Akkaan gadhee akkaan kan eeggatan waan akka oduu itti eeggatan jechaadha bultiin. Bultii jechuun hatta qaldii miti yookiin bishaan baharaa daakuudhaa jedhan tokkotti bu'anii daakanii bahu akkasii miti. Bultii jechuun hiyootii ofiiti ruuhii ofii. Waan hanga rabbis jiraachise waan jiraattee ilmaan hortee amma rabbiin addunyaa kanarra isin ol kaa'ee jiraattanii borummaa akhiraatti wajjin jannata galtanudha. San akka jedhama. Garuu ilmi namaa itoo haadha qabuu, itoo obboleettii qabuu, itoo adaadaa qabuu, hundootoo qabuu maa akkamitti obboleettii namaa fuudhe tokko akkana godha. Dhugaa rabbiin inni kaan ilma waan gatee bada. Inni kaan daadhoowwa. Inni kaan ishiin deessee achitti mucaa wajjin gatee bada. Rabbii keessan sodaadhaa yaa warra shamaraa, yaa warra dhiiraa, warra zulmii kan hojjettan kulliin keessan. Ittaqullaa. Rabbii keenya sodaachuun dirqama keenya eessuma teenye. Dubara ammoo amma hin dandeenyu gorsaa hatuman bahee amma kiimikootiin jechaadha. Qalbii dubaraa kanaa quba qaqqaba dhugaa rabbii ta'ee wallaan dhugaa dhuguma. Nuyi waan namni tokko nuti dubbatee nutti fakkeesse dhuguma jenneeti boolla buuna. Tokko dhuufuun dhiirummaadha. Lama dhuufuun gadhummaadha akka Oromoon jette sana. Tokkicha firgitanii isinis birrii keessa waan qabdan guduunfadhaati. Gariin surmaa da'uu nama dhowwee fa'i. Birrum ji'a jaanatti fidi birrii keessattuu warri alookitu kun birrii guddaan alookitaa miti keenyaa kana birrii kuma tokkoon hojjetu. Kuma lama waliin hojjetu gariin isaanii inni taa'atum ji'a jaan harkaa fuudha. Yookiin mashaawara argee bakka ishiin hojjechutti harkaa fuudha. Maali kun sidan wallaahi laasim firkii nama tokko wallaahi qusam billaahi laasim. Firkiidhum garaa isaanii wallaahi laasim. Kan maali biddi namatti fakkaatu yoo wallaahi dhiigni nama akkatti dhaabattee kulaayitiin dhukkubee akkatti narraa nyaatan. Itoo ilmoo qabaatanii ilmoo ofii kennanillee haa ta'u. Itoo waa maddee illee hin qabu na gargaaree haa ta'u. Joom ji'an kuma lama maal abbaasa maal abboo wallaahi wajji rafuunsa afaanii funyaanii yoo nama bahee maali. Birrii keessan guduunfadhaati. Galaati rakkataa biyya keessanitti heeruma. Kan maayinnati isaa beektan. Kan yoo wal dhabdan warri keessa warra isaa sin araarsan. Malee kana silkiin bartanii duuriyyee. Asiisaa achiisaa hin beektan maayinnati isaa hin beektan yoo wal dhabdan namatti himattan hin qabdan. Aras baruus baana ishee nawaar akkana fakkanna godhe namichi tokko. Ishee nawaar akkasi fakkanna godhe amma yoomi laa yoomi. Bara hundi akkanum taana nuti Oromoon. Abboo rabbii keenya sodaachuu qabna sanatti aluu qabna qusam billaa. Yeruma barbaadan galaa yeruma biyya abbaa keessaniitti birrii keessan guduunfadhaati. Yookiin waan namni isin jeen dhageessanu baatanii ishee nawaar akkatti birriin irraa nyaate akkatti akkanna godhe ittiin sheekatti har'as boruus baatanii sheeknumaa isin gochuu hin danda'u. Namatti himu malee namatti dhidhuu ilma namaa kana. Kanaaf ijoollummaan isin hin qabinii of eeggadhaa rabbi isin haa eegu. Rabbiin hamtuu isin irraa qabu. Wallaahi bulettiin tokko akkaan garaa na nyaattee yemimmaa ishii keessaa bu'u. Keessan dhuftanitti dubbattee wasaappiidhaan akkatti akkana godhe akkas na godhe naan jette. Bakka marrimaan koo kana tule akka inyuu naan kophe jechaa ol na haare. Kanaafuu yaa warra nama zollamtanuu rabbii keessan sodaadhaa. Dubbiin jajjabduudha. Nama miidhee. Namni nama miidhee galee yoo rafe inni miidhamaan hin rafu. Du'aasitti godha halkan gittee ka'eeti. Du'aayii mazluumaa immoo nasu ol fuudhamti. Eessumaa jiraannee rabbii keenya sodaachuun dirqama keenya. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Rabbi sodaa isaan waa kennu. Amma dandeessanuun immoo abbaatu of mara jedhee qofti. Of eeggadhaan siniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.